Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu ammas irra deebi'uudhaan baga booqaa birraatiin isin gahee jenna. Egaa guyyaa har'aa kana kan isiniif darbu qophii seenaa torbaniinidha kan isinii dabarsaa jirru. Egaa kibxata qophiin seenaa Oromoo Oromiyaa kan impaayera biyya kanaa fi akkasumas kan godina gaanfa biyya kanaa guutuu addunyaa kanatti wantoota seenaa ta'anii fi barnoota ta'a jennee kan qindeeffanne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'as immoo qophii seenaa keenya irraa keessatti dhimma barnootaa fi qabxii gadi bu'iinsa qormaata barattoota kutaa 12ffaa waggootan sadan as mudatee ilaalchisee marii bal'aa taasisuuf waa'ee kiyya Dassuu Duulaa wajjin jirra. Isinis haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turan affeerraa kooti. Gama ogummaa kaameraa fi qophii kana gulaaluudhaan immoo kan isin faana turu ogeessi kaameraa keenyaa Geetu Alamayyoo ni jira. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaa isiniin jenna. Ayyee Dassuu baga booqaa birraan si gahee baga nagaan dhuftee. Egaa biyya kana Itoophiyaan bara haaraa kabajachaatii jirti. Akkamitti ilaalte ayyaanni biyya kana keessatti kabajamu akkam ilaalte? Ijuma guutuun ilaale kan akka biyya Itoophiyaatti 2016 keessa baanee 2017 galleerra akkatti inni galee deemaa ture. Biiluma lamaan deemaa ture 2016 yoo Rabbi jedhe egaa nagaa nu godhannaa jenneetu kadhanna Rabbiini. Kageessitti lakkoon barri 2016 kun akka walii galaatti biyyattii kana keessatti bara lolaa ture jechuu dandeenya. Keessattuu Oromiyaa fi Amaaraan naannoon isaanii. Tigraay keessatti immoo wal waraansi hin jiru, lolli garuu jira. Naannoo kaanis akkasuma baay'eensaa. Beellitti hammaatee ture, hiyyummaan itti dagaagee ture. Ayyaanuma gaafa ayyaana kanaaf jala bultii isaallee qullubbiin magaalaa Finfinnee keessa hin jiru jechuu dandeessa. Hanga 125 40 deegee tureera kiiloon tokko qullubbii diimaanii. Jireenyi qaalaa ture bara darbe keessa hidhaa fi ajjeechaan akkuma waggootii 2-3 darbee Oromiyaa keessatti daran hammaatee ture. Uummanni godina Shawaa Kaabaa fi Shawaa Dhiyaatti bifa addaan gadi ba'anii harqota daa'immanii fi dhiirarra harqotatti fe'anii okkolee duwwaa dubartoonni harma baasanii nagaa jechaa bahanii wal waraanni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan inni shanee jedhu mootummaa fi faannoo itti fufee ture. Mootummaan shaneen harka kennateera jedhee suuraa baay'ee agarsiisaa kan ture ji'a kana keessadha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo warra inni bobbaafatetu galee jedha. Warra dotti bobbaafatetu deeffatee waammatee jedhanii ibsa walirratti baasaa turaniiru. Walumaa galatti 2016 darbe keessa gara xumuraatti mootummaanis hoogganoota ABO namoota 7 hiikeera. Girmaa Xurunaa ammaatti ni qabne. Warra kaanis warra kaafaa warra ni qabne. Qormaanni kutaa 12 firiinsaa fokkisaa ture 2016 baay'ee. Fayyaa ta'e egaa kana arga jennee kaanee egaa ammas ayyaanni gara fuulduraa kanas jira. Ayyaanni Oromoo gurguddoon jira. Irreechi jira. Masqalli jira. Egaa taateewwan tattaan akkasuma dabarree kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a. Gabaabamatti kallattiidhaan gara qophii keenyatti haa dabarru. Qophii keenya har'aa keessatti dhimma barnootaa fi qulqullina barnootaa akkasumas immoo gadi bu'uu qabxii barattootaa qormaata kutaa 12ffaa kan 10 kan bara darbee fi waggoota sadan as haa ilaallu. Egaa akkuma beekamu kan duriitiin ala barattoonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman jechuun mana barumsaa adda addaa keessatti warreen baratanii qormaata fudhatan duratti kan beekamu kuma dhibbootaan darban jechuudha kan aadeffatame yookaan amaleeffatame. Amma immoo waggoota sadanas immoo kuma dhibbootaani kan kufan. Kuni maaliif ta'e kan jedhu qulqullinni barnootaa kan durii koomiin irratti kaa'amaa ture dhugaadha. Qulqullinni barnootaa gahaa kan taane erga immoo jijjiirama jedhamee as keessumaa waggoota 3 as erga ministeerri barnootaa haaraan ramadamanii mataan Gimboot 7 durii
kan Gimboot Izemaa amma Profeesar Biraanuu Naggaa erga aangoo qabatanis immoo qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffanna jechuudhaan egaa yeroo baay'ee akkaataan isaan hin beeku malee barattoonni kufuun kun daran babal'ateera. Mee waan kana irratti gaggabaabsine ilaallaa dura garuu odeeffannoon harkaa qabadhe tooraan wayiinsi yaadachiisaa isarratti waa dubban. Bara 2014 akka lakkoofsa Gi'iziitti qormaanni barattoota kutaa 12ffaa barattoota 800 fi 96,520 fudhatan keessaa barattoonni 29 fi 909 mana barumsaa dhaabbata barnoota olaanootti ce'aniiru. Qabxii darbiinsaa argataniiru. Akkas jechuun dhibbentaa yoo kaayamu dhibbentaa 3.13 dha. Kan bara 2014 akka lakkoofsa Gi'iziitti barataan darbe jechuudha. Kan kufaniin yoo ilaallu immoo barataan 800 fi 66 fi 611 immoo kufeera. Naa qabadhu asirratti. Kun kan bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti. Qabxii olaanaan galmeeffame 700 keessaa 666. Kan bara 2015tti sii darba. Kan bara 2015 yogguu ilaallu barataa 800 fi 45 fi 188 qormaata kutaa 12ffaa fudhataniiru. Isaan keessaa barataa 27tu qabxii darbiinsaa argate. Dhibbentaa yogguu lakkaa'amu dhibbentaa kun bara 2015 akka lakkoofsa Gi'iziitti. Dhibbentaa yogguu lakkaa'amu 3.2. Inni duraa 3.12. Yaadadhu. Dhibbentaa tokko wal caalu 27. Barataan 800 fi 18 fi 188 kufaniiru ammas. Asirratti eguun sitti himu barattoota kukkufan kana boodarra waan mari'achuuf deemnu fireen barattoota kanaa maali kan jedhu jalatti yaadachaa deemnu. Kan bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti qormaata kan fudhatan keessaa barataan 600 fi 48 fi 205 qormaata fudhateera. Qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2016 akka lakkoofsa Habashaatti. Isaan keessaa kan darbee barataa 36 fi 409. Kan qormaata kana kufe yookaan dhibbentaa 50 gadi fide 600 fi 11,700 fi 96 kufeera. Dhibbentaan yogguu tilmaamamu dhibbentaan 5.4 barana dhaabbilee barnoota olaanootti ol ce'anii barumsaaf qophaa'u jechuudha. Ammas barataan 600 fi 11,796 kuni kufeera. Hireen barattoota kanaa maali kan jedhu irratti ilaalla. Egaa gabaabamatti daataan ammasii dha'e kuni daataa qindaa'een kan ministeerri barnootaa baase. Akka waliigala impaayeritti qabxiin barataa barana argamsiisa keessaa 655 jira. Kun akka 675 700 keessaa sanuu barataa naannoo Tigraayitu fide. Baay'ee irra jireessatti akka biyyaatti naannoo Tigraay kan qormaata 700 kan qoraman keessaa kan Oromiyaa keessaa 500 fi 659 Oromiyaa keessa jira. 700 keessa. Kanaaf sanuu dubartiidha sifeene jedhamti qabxii olaanaa fiduudhaan galmeessisteetti. Haa ta'uuti ammas odeessa tokko kanan kennu barbaadu akka Oromiyaatti manni barumsaa 553 barattoota isaanii hin dabarsine. Barana 553 kan baranaa man qabadhe kana. Mana barumsaa Finfinnee 4 barattoota hin dabarsine. Naannoon Amaaraa 56 barattoota isaanii hin dabarsine. Naannoon Somaalee 156 barattoota isaanii hin dabarsine. Affaar akkasuma 33, Tigraay 52
Beenishaangul Gumuz 35 manni barumsaa jechuudha. Manni barumsaa 30 warri kun guutummaa guututti mana barumsaa kana keessaa barataan tokkollee hin dabarre. Amma gaa dubbiin asitti dassu. Mana barumsaa 553 keessaa barataa sanatti wallaalaadha moo manni barumsichi hundaa'es ijaarames wallaalummaa barsiisa moo adeemsi baruu barsiisus dhimma wallaalummaa fi faallaa kanaatu hojjetaa ture yoo maali rakkoo maddi rakkoo kanaa eessaa qulqullinni barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa haasaanii isa kamii rakkoon kun eenyu bira jira kan durii caalaa moo maaliif barattoonni kuma dhibbootaan lakkaaman kufuu danda'anii kuni maali rakkoon gara fuulduraatti biyyattii kanarratti barata otoo herreegne dassu naannoo miiliyoona 4 ol kitila 4 ol caalu barattoonni kufan yaadime barataa kitila 4 jechuun eessa jira barattoonni kun amma har'a eessa jiru maalis yaadaa jiru maalitti jiru guddinni biyyattii yoo isaanii ilaallatu kan jedhuun gaggabaabsinee haa ilaallu rakkoon dhimma barnoota Itoophiyaa mudatee maalirraa maddaa maal jettee yaaddati? Kolli galaatti wantichi qorannoo barbaada. Qorannoo barbaadaa murtee siyaasaa gaafata. Isa ammatti daataa ragaa ka'umsaa ministeera barnoota Itoophiyaa fi biiroo barnoota Oromiyaa ragaa godhattee kaa'ate irratti waa jechuun danda'ama. Agarsiistuu waan ta'aniif. Rakkinni bu'uuraa garuu murtoo siyaasaa ka gaafatudha. Wanti kun waan guddaadha, waan laayyoo miti. Akka Itoophiyaatti bara amma darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti manneen barnootaa 1363 barataa tokkollee hin dabarsine. 1363 as keessaa walakkaan ol Oromiyaadha. Gammatti kan itti 555 manni barumsaa Oromiyaa keessaa tokkoyyuu hin dabarsine. Kana jechuun maal jechuudha? Biiroon barnootaa hojii irra hin turre mootummaan miindaa fi waan adda addaaf horii inni baaseen kitaaba maxxansiisaa ba'e bishaantu nyaate jechuudha. Waggootii amma kana ijoollee waggaa 12 barattee ani jecha kufanii hin fayyadamu. Barattoonni kun kufuu dhiisuu ni malu. Hin kufne ijoolleen kun hin dabarre malee. Qormaata mootummaan baase hin dabarre malee ijoolleen kun sammuun isaanii hin hojjetu gahoomina hin qabanii miti. Yookaan haala keessa isaaniitu yookaan haala keessa alaa environmentii naannoo isaaniitu yookaan rakkina asii gadi ani mul'annetu jiraaf malee ijoolleen kun dadhabduudha jechuun na rakkisa. Ani jecha kufanii hin fayyadamu hin dabarre. Qormaata sana moo kan kaa'u mootummaadha. Mootummaan Oromiyaa beektuu addatti biiroon barnoota Oromiyaa waggaan gabaasa ajaa'ibaa kan cafee keessatti harka nama walitti rukuchiisu dhiyeessuu mannaa isuma kanarraa ilaalee of ilaaluu qaba. 1363 Itoophiyaa keessaa barana barattoota nama tokko hin dabarsine jedhaman kiyaa 555 Oromiyaa keessa maal jechuudha? Ijoollee miliyoona meeqa barsiisne jedhanii eessa dhaqu ijoolleen kun? Dhuguma ijoollee kanatu dhuguma sammuu isaanii dadhabaa ta'e sirriitti baratanii sirriitti qormaanni bahee darbuu dadhabanii yoo darbuu dadhabanii ta'e rakkinni tokko mootummaa bira barsiisota inni itti ramadeetu rakkina qaban barsiifne yookaan amma ijoollee kana qofa miti kan kufee barsiisonnis kufaniiru isaantu ijoollee kana barsiisaa bahe keettuu ijoollee amma waggaa akka lakkoofsa gi'iziitti 19 14 15 16 ijoolleen kutaa 12 qoraman kuni bara 2014 warra qoraman keessaa nama 100 qorame keessaa nama 96 qabxii 7 kufeera. 3 qabxii 3 qofa darbe. 2015 immoo barattoota qoraman keessaa dhibbentaa 3 qabxii 2tu darbe. Kana jechuun maal jechuudha? Barattoota 100 keessaa barattoonni 97 ta'an kufaniiru jechuudha. 100 keessa. 2016 immoo warra qoraman keessaa parsantii yookaan dhibbentaa 5 qabxii 4tu darbe jechuun barattoonni harka 100 keessaa barattoonni 95 kufaniiru jechuudha. Barattoonni kufuu kuni waan lama agarsiisanatti. Tokko imaammata haaraa bahee jedhanii Profeesar Biraanuun hooggananii qoraman ijoolleen kun. Ijoolleen barana 2016 darbe kana qormaata fudhatanii kutaa 10, 11, 12 imaammatuma barnoota haaraa bahin baratan.
Kutaa kudhanittis imaamota haaraa baratanii, kutaa 11ttis imaamota haaraa baratanii, kutaa 12ttis isumaan baratanii qoran. Waggaa 3 barsiisee ministeerri barnootaa ijoollee 100 qoree ijoolleen 95 waggaa kuftu rakkinni ministeera barnootaa bira yookaan imaamata barnootaa kaarkuleemii haaraa bira ta'uu ni mala. Duraan imaammanni duraanii ijoollee hin dabarsu, ijoolleen qulqullina hin qabdu jedhamaa ture. Hayyee bara sana harka 100 keessaa harka 3 qabxii 3 darbe. Ijoolleen 98 gara 97 ta'an kufan haa jennu. Maaliif imaammatichi haaraadha. Ittiin hin barannee haa jennu 2014. 2015nis mee wagguma 2 qofa baratanii haa jennu. Inni 2016 qoraman bara waggaa 3 baratanii. Kutaa 10 ministeera barnootaatiin imaammata haaraa baratanii. Kutaa 11 imaammata haaraa baratanii. Kutaa 12 imaammata haaraa baratanii. Maaf kufarree taanoo? Maaliif darbuu dadhabani? Kanaaf rakkoonni ani kan kufe yoo jedhame walumaan kufe mootummaanis addattuu barsiisonnii fi ministeerri barnootaa biiroon barnootaatu hunkutaa'ee kufe. Ijoolleen ani kufaniiru jechuun natti ulfaata hin dabarre qormaata kana. Qormaata kana immoo kan baase sirnicha kan baase isaani. Tarii as keessa akka qorannoo barbaade kanan jedhee fi murtee siyaasaa gaafata kanan jedhee tokko bara dargii fakkeenyaaf yuunivarsiitii lama qofa ture. Ijoolleen baay'inaan yuunivarsiitiin galtu turte bara dargii. Mootummaan dargii humna isaa guutuudhaan kaabaa fi dhiyaatiin lolarra ture. Dhiyaarraan waraana bilisummaa Oromoo kaabaan Wayyaaneef Shaabiyaa lolaa ture. Humna isaa waggaa 17 guutuu dargiin mootummaa irra ture loluma keessa dabarse. Kanaaf yuunivarsiitiin ijaarre. Baajata inni qabu waraanumatti fixe. Raashiyaa faarraa liqeeffatee meeshaan bitaa qamadii Kanaadaaf Ameerikaa irraa dhufaa qamadii sana uummataaf raabsaa birrii alarraa argatu liqii argatu furu meeshaa waraanaatti bitee lolaa ture. Kanaaf yuunivarsiitiin ijaaramne. Yuunivarsiitiin ijaaramne jechuun immoo barattoonni miliyoonotaatiin impaayiritti keessaa kutaa 12 fixan yoo qabxiin gaariin argatanii darban eddeetti ramadaman hin qaban. Yuunivarsiitiin 2 qofa jira. Haromaayaa fi Finfinnee qofa jira. Waliin ga'u. Kanaaf mootummaan imaam mootummaa isaa barattoonni akka kutaa 12 kufaniitti honni ta'ee ijoolleen gara biiraawii deemaa turte. Murtee siyaasaa gaafata hoggaan jedhu bara wayyaaneen dhufe immoo yuunivarsiitiin baay'ee banamee barattoonni baay'een mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa bal'inaan ijaaramee akka ijoolleen baay'een qormaata darbanii yuunivarsiitii seenanii baratan yuunivarsiitii gara 48 moo meeqa jiran fakkaata hundoon goruu yaa kanaafi imaammata qopheessuu irratti ijoolleen akka mana barumsaa galanii booruu teknooloojii fi saayinsiin qaroomanii kompiitaraan qaramanii dorgomoo ta'an kalaqan taasisee biyya kana akka isheen guddatu taasisuudhaaf yoo imaammanni ijoollee dakaa kaasee ijaaruu qophaa'e ijoolleen kun maqaan irra kufanii itti kenname kun hin jiraatu ta'a yookaan xiqqoo ta'a. Barattoonni qoraman dhibbaatti darbanii miti. Amma kana garuu ijoollee 100 qortee 95, 96, 97 hankufan yoo ta'e rakkinni ijoollee bira ta'uu dhiisuu ni mala. Kan jedhu murtee siyaasaa gaafataa kanan jedheeni. Qorannoo gaafata kanan jedheenis kun gadi bu'ee gaafatama. Nuti garuu qabxii ammatti ragaa dhiyeessiterraa dhugaa laalludha. Biiroon barnoota Oromiyaa waggootii 3 namoota biiroo barnoota Oromiyaa hoogganaa turetu bara wayyaanis ammas sammaa kanas hoogganaa bara. Bara sanaas sirriidhumaa jedhee ibsa kennaa turani biiroon barnoota Oromiyaa. Jechuun biiroo barnoota Oromiyaa kan amma hoogganan bara wayyaanee keessatti hooggananiiru. Bara sanas sirni barnootaa gaariidha ijoolleen amma kana dabarte jedhanii ibsa kennaa turan. Isa ammaa kana immoo waggaa 3 as immoo sirni barnoota durii dadhabaadha ijoolleen dabarsuu moo jedhanii fuma isaanii ibsa kennani. Caffee irratti waggooggaan gabaasa ajaa'ibaa dhiyeessu. Garuu ijoolleen mana barumsaa 553 keessa turte Oromiyaa bara darbee kana hin dabarre. Mana barumsaa tokkollee barattoonni tokko manni barumsaa tokkollee hin dabarsine isaan kun. Oromiyaa keessaa manneen barnootaa addaa yuunivarsiitii jalatti jiran darbaniiru 100. Kan akka yuunivarsiitii Adaamaa, Bultuum, yuunivarsiitii Bultuum, Odaa Bultuum, yuunivarsiitii Wallaggaa, yuunivarsiitii Dambiidolloo, mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Nagaasoo. Isaan kun Arsiinis mitiire. Isaan kun 100 dabarsaniiru. Xiyyeeffannaa wanti kennaniif yuunivarsiitoon sun jechuudha. Warri kaan garuu lollisaa jiraatu maalisaa jiraatu biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatamaa dhaloo kanaaf.
Sababoota maal ta'uu qabaa isa jedhu immoo ta'uu danda'a jedhu immoo adda deebinu. Fayyaa anis yaaduma kee irratti waan nu dabaluun barbaada. Maddi rakkoo akkuma tikaaste kufaatii dhenaa saagaan maaliif hin dabarre taanaan carraan isaanii kufuudha. Akkasitti naasaa afaan sanaa naasuu barbaadeni. Maddi rakkoo barattoonni hagi kun kufuun isaanii kan agarsiisu sirnichuma jedha. Qorannoo gadi fagoo gaafata. Garuu haala ammarra jiru dhaabbannee kan waggoota 3 fi isaas kan ta'e kana yogguu ilaallu maddi rakkoo sirnicha. Sirni kuni kan duraarraa fooyya'insa jabaan agarsiisa jechuun kan itti gale. Maal jedha yaadatte yoo ta'e ministeerri barnootaa kanaan dura barataan tokko gahumsa dhabuu lammaffaa hanni babal'achuudhaan qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa fidee barataan baay'een gahoomina hin qabu. Kanaaf barattoonni baay'een ni kufu jechuun ibsa baasee ture ministeerri barnootaa kun. Kanan jedhanii Profeesar Biraanuu Naggaan waggoota 3 dura. Haa ta'uutii waggoota 3 as garan ammoo erga hannis citee hanni haa badu jedhanii dhuguma qulqullinni barnootaa isaan yaadan sun mirkanaa'e kan jedhu yoo ta'e ittuu bade malee waan mirkanaa'e hin qabu akka kiyyatti. Maaliif barataa 100 jechuun yaadime humna namaa miiliyoona hedduudha. Humni namaa miiliyoona 3 miti miiliyoona 4 miti humni namaa tokkoyyuu hagam biyya kan akka miidhuu akka danda'u maal tilmaama keessa galchuun nama dhibu. Kanaaf rakkoo jabaan sirna yookaan kaarkuleemii barnoota kanaati. Rakkoomti jabaan kan qabxiin barattootaa kun akka gadi bu'u kan taasise imaammata barnootaati. Profeesar Biraanuun fa'aa kan isaan hordofan natti fakkaata istaayilii yookaan haala adeemsa baruu barsiisuu warra dhiyaa kan hordofuu barbaadan. Inni biraa of danda'u mana barumsaati malee yuunivarsiitootaati malee qormaata kuffisaan jedhu bara inni wanni kun. In qoratama atoo alaa hordofa ta'e Dr. Biraanuun waggaa barattoonni waggaa 3 barattoota qoree manni barumsaa kutaa 12ffaa qoree Itoophiyaan waggaa 3 keessatti gara miliyoona 4 ta'u itti miti barattoonni. Anuma darbanuu ilaaluu dandeessa. Amma waggaa 3 keessatti waggaa 2014 3 qabxii 3 2015 3 qabxii 2 2016 5 qabxii 4 walii galatti qabxii 11% 11 dhibbentaa 11 qabxii 9 waggaa 3tti dhibbentaa 11 qabxii 9 dabarse ministeerri barnootaa Itoophiyaa kan dhiyaatu hordofa yoo ta'e Dr. Biraanuun waggaa 3 turuu hin qabu ture. Isuma jalqabaa irratti aangoo gadhiisuu qaba. Inni gaafatamu namni gaafatamu. Kanaaf isa dhiyaan hordofu qaba. Yoo isa dhiyaan hordofa ta'e sammuun isaallee akka dhiyaatti yaaduu qaba. Badii kootii jedhee gadhiisuu qaba. Waggaan gadda labsuurra gadi bahee waggaan biirooleen barnootaa akka Oromiyaa warraan immoo harkaa fudhatanii dubbii afarsanii ijoolleen kun maal balleessanii yuunivarsiitii qoramaa jedhanii maatirraa fageessanii otoo lolli jiru karaatti ijoolleen ajjeefamte fa'aa jirti Wallagga keessaa. Konkolaataan ittiin galagalee Wallagga keessaa mandiirraa kan yuunivarsiitii Asoosaatti qoramaa deemaa qoramaadhaan karaatti namni du'ee jira waraanni baname. Jira sirriitti jira kun. Sodaan dhaqxee ijoolleen rasaasa keessa dabartee otoo ibiddi boba'uu dhaqanii qoramanii qabxii maal eegaa turan. Isa qofaayyuu miti deessu asirratti sii dabala. Lafa barataan kutaa 12 miti lafa kompiitara ilaaluun hin jirre lafa mana barumsa daashboordiin fa'aa hin jiru bilaakboordiin fa'aa lafa gaba hin jirretti onlaayinii karaa intarneetii barataa qofa. Intarneetiin Oromiyaa keessatti waraana ture galma 3 jira. Ijoolleen immoo moobaayilii isa tachii kana birrii isaanii isa kamiin bitatu. Maallaqa maal. Abbaan immoo silaa gamalanaa warra gamaaf gamana walitti dhukaasaniin jidduutti rakkata maatiin rakkateera. Kanaaf sangaan jalaa husaamama maaliin bitaaf tachiisan. Kanaaf rakkoo ijoolleen immoo eessaan itti baratti mana barumsaa immoo jira. Barsiisaan achitti ramadamu. Barsiisaan immoo urumataa barsiisaa bahee inni sodaatee biyyaan bahane magaalatti hin galle. Warra Finfinnee faana ta'anii qixa madaalchisuu jechuun tokko cubbuu dalagan natti fakkaata ministeerri barnootaa kan dhugaa dubbachuu fi lafatti guyyaa guutuu rasaasni boba'aa ooluu fi as keekii murachaa maatii isaanii keessa waan nyaachaa kana isaan waliin immoo barnoota fi qormaata waanuma tokko
Si'a tokko baasee qormaata qoree barataan kun namni kun darbeera kun namni kun kufeera kanaaf kana rakkoon qulqullina barnootaa karaa gama keenya toon taane gama barattootaa jechuun cubbuu dalagaa ministeerri barnootaa yaada. Kanaaf kan jalqaba irratti gaafatamu adeemsa baruuf barsiisuu ministeerri barnootaatti hordofudha. Siin jechuu barbaadeen kana qofaa hin kaafnu gaadessu. Amma gaayu dhugaa saasuufna keessas waan qabatamaa jirus immoo dhiifu. Amma fakkeenyaaf dhugaadhaa haalli isaanii fi mijatee maallaqa qabu maatiin barattoota kanaa iddoo gaariitti bakka seef ta'etti barsiisaniiru. Manni barumsaa bultii addaa kun amma waan gaariidha bakkoota gaariitti barsiisee dhibba dabarseera barattoonni qormaata qoramanii darbaniiru. Asuma magaalaa Finfinnee fi naannoo Finfinnee qofa osoo fudhattee immoo manni barumsaa kan mootummaas kan dhuunfaas kan rakkoo homa tokkoyyuu hin qabne guutan jiru. Isaan immoo hin dabarre. Tokkoffaa qulqullina barnootaa fi gaafatamaan mana adeemsa baruuf barsiisuu ministeera barnootaati jennee mitiire. Itti aansuun barataano maatiin barataao maal hojjechaa jira. Dhuguma sa'aatii kana si'ana barataan xiyyeeffannoo kennee kaayyoo koo ganama manaa qabate kaayyoo ganama kutaa 6-7 sadarkaa gadiitti kaayyoo ganama manaa qabate sana hordofee barnoota isaa barachaa tureera. Kunis gaaffiidha. Dhuguma sooshaal miidiyaa hawaasaa irra hin turuun sa'aatii 12 guutuu hin turu. Maatiin barattoota hagam hordoffiitti laachaa jiru barattoota kanaaf. Qarshii wanti ajaa'ibsiisu magaaluma Finfinnee kana keessa waggaa tokkotti barataa tokkoof qarshii 120 namni barsiisu jira. Ani personally nama beeku qaba. 120 barsiisa. Kafalee qarshii abbaan maatiin hojjetaadha. Garuu gurbaan sun maatiin hojjetaa mootummaati. Maatiin hojjetaa mootummaati. 100 immoo kaffalu ilmasaaf mana barumsaa. Eeyyeen laaligaa sanuu mana barumsaa dhuunfaa mana barumsaa beekamaa jedhametti. Barataan sun achi hin jiru bara. Isatti jireenyi qaala'insi maal akka ta'e hin beeku. Achiyyuu mana barumsaa hordofu gurbaan. Har'a garuu kufeera barataan sun. Baranne kama. 120 baay'isuu 12 deefi. 120. 120 baatii 10 tiire. Baatii 10 warreegde hagama kasaaran. Kanaaf maatiin barattootaa illee hordoffii irratti taasisu. Sooshaal miidiyaan kun TikTok irra mee bani mee yeroo akkas bantu fuula miidiyaa hawaasaa irra jiru daa'ima waggaa 16 waggaa 15 gadiitu achirra iyyaa oola. Yoom taa'ee qo'ateera. Yoomumayyuu kitaaba akkas luukii tokko akkas gaggaragalchee beeka barataan. Mana barumsaa qofaattis yookaan ministeera barnootaa qofaattis qufa hin qabu. Akkaataa gaafatama isaaniitti wal caalaan ala qaamonni mana barnootaa barsiisaa barataa maatii barattootaa jennu kun hundi isaanii gaafatamu. Hundi isaanii mootummaa dabalate akkuma mootummaattu. Barsiisaanis barsiisaa kamtu yerootiin galee barsiisa barattoota. Barsiisaan inni ramadamoo dhuguma dandeettii isaatiin gaggalaa jira amma bakkoota filatamee bakkoota jedhamu. Namaan hin seenaan jiru. Sartifikeetiin barataa barsiisaa ittiin baratuyyuu barsiisuyyuu sartifikeetiin isaayyuu cheek ta'eera cross cheek ta'eera. Inni waan tokko dha. Kanaaf maddi rakkoo kana akkuma dura kaasne jalqaba irratti gama mootummaatiin haa jennu malee gama barataa maatii barattootaa mana barumsaatiinis manni barumsaas jijjiiramanni agarsiiseeru maal. Yerootti hordoffiin isaa taasifamaa tureera. Kitaaboleen gahoo ta'an meeshaaleen ammayyaa kan barataan ittiin barachuu danda'u guutamee fi barataa jiru. Kan barataa jiran jiraachuu malu. Gajjallaa deemee fudhu. Kitaabaan siin jedhee bara kitaaba tokko barataan 4-5 ta'eetu fayyadama kitaaba tokko. Asii garuu waan hundi guutamee fi akka barbaade ta'a. Barataan assaayimentii hojjechuuf barsiisaan dhaabbatee dubbateetu malee ganaa kitaaba irraa rifar godhanii miti. Maaliif tokko hanqinni kitaabaa jira. Lammaffaa meeshaaleen itti baratan hin jiru. Sadaffaa haalli jiruuf jireenya hawaasa naannoo sana keessa jiru akkaan nama gaddisiisa. Guyyaa falkanii rasaasni irratti rooba. Dabalee immoo barataan naannoo baadiyyaa irraa baratu qaamota meeqaan doorsifamee reebamee dhaanamee mana barumsaa dhaqaa bara. Yeroo asii gadi galu
Ay wanno mootummaaf odeessa kennite jedhanii qaamni maqaa Oromoo dhaatu. Egaa kun hunduma miti. Mootummaaf odeessa kennitee dhufte jedhanii reebu nukkaamsu hin gudeedu. Yeroo asii as dhufu ati manaa miten dhuftu bosonaa dhufte odeessa fuudhu dhufte jedhanii qaama nageenyaan tumamu. Kana gidduutti barataattis quba qabuunis kara tokko nama rakkisa. Qulqullinni barnootaa hin jiru, haalli jiruuf jireenya barataa sirriitti mirkanoofne mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessaa hin jiru. Gaafa baajanni waggaa cufamtu paarlaamaa fi caccaffeen biyyattii yaa'ee harka walitti rukutu qulqullinni barnootaa kan durii caalaa sadarkaa guddaatti ceera. Bar Keeniyaa fudhachuu dandeessa mana barumsa na caalaatu beekuu dandeessa. Keeniyaa keessatti barataan kutaa tokko keejii tokko kaasee koompitara waliin guddata. Ollaa keenya biyya ollaa keenya. Sudaan maal Sudaan was keessa fudhachuu dandeessa. Dhiisi Keeniyaan har'a biyya nagaa qabdii jenna amma tokko gaanfa Afrikaa keessa ture egaa dhiyeenya kana nagaaf tasgabbii ishee gaaffii keessa galeera. Garuun macaa sanas ta'e kana biyya guddoodha. Biyya dippiloomaasii biyyoota teessoo gamtaa Afrikaa taate sanuu biyya teknooloojiin yeroo katamaa magaalaa kana ilaaluu dandeessa amma magaalaa ibsaa fi abaaboo fi maarreen qalbiin namaas kanatti daayivarti ta'ee laati jedhee yaada takka. Maali akkasillee miti inni hin barbaachisu jechuu kiyyaa miti. Hin barbaachisu kiyyaa miti. Ilaalchi inni kun Finfinnee keessa qofama. Babbareeduun kun bareeda. Finfinnee bareedaatti jira mootummaa itti hafuuf. Akkasuma godha. Inni Qawridaar jiru kan Addagiraat jirtu kan Maacoo fi Matammaatii qoramte kan Gidaamii Asoosaa fi Gaambeellaa Boorana Mooyyaalee Taltalleedhaa qoramte ibsaa Finfinnee kana waan beekuun qabu. Achi intarneetiin hin jiru. Isaan siin jedhee bara. Asala kun as kuyyootti sulultaan man jiru bara. Gaafa istuudiyoon kun waraabame intarneetiin hin jiru. Ijoolleen tachiyyuu argachuudhaaf feesbuukiin neette ijoollee warra naannoo magaalota gurguddoo jiran Finfinnee jiran malee warri kaan feesbuukii irra ooluufis tokko abbaan isaanii waraanaan yoomeera maatiin isaanii. Tachii bitachuu hin danda'ani. Mootummaan tachiidhaan gadhiifnaa mobaayilii keessanii gadhiifnaa jedha. Mobaayilii sana isaaf deebitti ijoolleen. Gama lamaaniin bubbutamanii halkan isa tokko dhaqee irra bulee nyaatee galaatu guyyaa moosa tokko dhaqee baluu koote jedha. Ijoolleen yoo muka jala dabartee mana barumsaallee deemtee galti ta'ee inni tokko abaluu bira deemtee dhufteedha. Inni tokko immoo abaluu bira deemtee dhufteedha. Ijoolleen karaa itti rasaasaan ta'a. Kanaaf si jechuu barbaada hamma baajanni bakka tokkotti yookiin kallattii tokkoon dhangala'u bara mana barumsaa caalu dhimma jiru baruu barsiisuu ka caalu jira. Sirma seektara mootummaa keessatti kan barsiisaa mana barumsaati. Yes, bakki olaanaa akka kennamuu qabullee dhimma barnootaati. Barattoonni dhiismee dasu taa'ee mala dhuguma sitti bara waan nama qaanetti barataa 800 fi 11 har'a dirree barnootaarraa citu dhabuu jechuun hagam isaanitti dhaga'ama. Barattoonni kun kufanii boor maal ta'uuf deema. Isaan ammaasonni kun warrallee carraa barnootaa mana barumsaa dhaqu barachuun kan biraadha. Mana barumsaa dhaqanii galuu warra argatanii galmaanidha. Kaniin barannee otoo barachuu qabu kan lakkoofsaanii as keessatti hin galmoofne garuu lammii biyya kanaati jedhamanii lafarra jiran mana barumsaa dhaqanii barachuuf immoo rakkina hiyyummaa rakkina nageenyaan qeerraa buqqanii kan jiran meeqa? Isaa bar kan mutisi dhibu. Ittiin deebine waggaa 4-5 darbe kana keessa godinota Oromiyaa keessaa meeqadha? Asuma Shawaa gara Wallaggaa yoo dhiise Shawaadhuma gara dhiyaa kana fi Shawaa Salaalee kana keessa manni barumsaa meeqa jira? Kan hojii irra jiru intarneetiin argama maatiin sangaa fi re'ee isaa gurguratee ittiin bitachuu danda'a moo abbuma argite uffatee deemee qalata dabaree. Kanaaf akkuma ati jette dhugaadha badii kanaaf itti gaafatamaa sadarkaadha keenya malee hunduu harka keessaa qaba. Maatiin jira akka duriitti intalli saatii qabattee garii saatii hanganaa maatii gargaartii ilmi isaas akkasuma. Maatiin masii maatii gargaaraa saatii akkasii hojjamanii hojjetaa saatii akkasii immoo dubbistii jedhamee dabareedha moo ganamoo kaatee qoraan cabsitee laga dhaqxee achi deebitee dhuftee dhonni mashabbarruu ishee fudhattee mana barumsaa dhaqxee dhuftee immoo mana keessee isaa booda warruma gargaaruudha. Irris
dhiqatee ka'ee mana barumsaa dhaqee achii dhufee dabtara isaa achi darbatee moobaayilii masaa batatee deema gaafachuu. Lammaffaa koree mana barumsaa jira. Koree mana barumsaa qulqullina barnootaan eegu taanaan maaf ta'achi. Barsiisaan miindaa ji'a ji'aan nyaatu kan sirriitti galee akka barsiisuu hin barsiifne qulqullina karoora sagantaa kan hin hordofne daayirektarii maal jedhachi. Hoogganaan dipaartimentii maal jedhachiiti. Inspektaroota warra jedhan inspekshinii kan aanaa aanaarra jiru. Maal nyaatu isaan? Hanga dibaanii qulqullina barnootaan hordofne. Moo araqee horii bitanii achi taa'anii deebi'anii galuuf deemu. Waan asirratti dubbii tokko si qaba dara. Caffee Oromiyaa yeroo darbe baatii darbe keessa bara baajataa xumuramu irratti wal gahanii yaadatte yoo ta'e dhimma barnootaa dhimma waan adda addaa irratti dhimma fayyaa wal qabatee karoora isaan karoorfatan isaa ol akka ta'e sabooda miseensonni caffee illee itti gammadanii harka walitti rukutaa turan. Kan si dhibu koree jennaan koree hordoffiif to'annoo keessumaa koree dhaabbilee seeraa kan jedhaman jiru. Jechuun fakkeenya mana hojii tokkotti inspection dinagdee jira koreen barnoota hawaasummaa maal kun jira. Inspection kana jira. Amma gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Dr. Tolaa Bariisoo ifama isaantu dhiyeessaa kan durii caalaa fooyya'insi barnootaa gahumsi barumsaallee barattoonni dandeettiin barsiisuu fi adeemsi baruu barsiisuun kan durii caalaa daran babal'ateera. Barattoonni qormaata kutaa 12ffaa baran akka naannoo keenyaatti fudhatan qabxii ajaa'ibaa fi baay'inaa fi qulqullinaan ni darbu jennee eegneedha. Achi mana barumsaa 555 tokkoon dabarsine doktor. Yaada daawwattoota keenya achi koreen dhimma kana hordofuuf koreen hundaa'e koreen caffee keessaa hundaa'es nuti mana barnootaa naannoo Oromiyaa bakkoota hedduu deemnee daawwanneerra. Kan durii caalaa fooyya'insi ajaa'ibaa jira. Adeemsi baruu barsiisuu akkuma isaan jedhanitti adeemsi baruu barsiisuu daran baay'ee bareeda. Rakkoowwan tokko jiranis irratti furmaata argachaa jiru. Kanaaf barana qabxii gaariitti argama jennee waan taajjabne keessaa isa tokkodha jechuun koreen kun ni haasa'u dabareen. Yaadame barataa miti otoo mana barumsaa jechaa jira daawwattoota keenya. Mana barumsaa 553 Oromiyaa keessatti nama tokkoon dabarse. Akkas jechuun mee barataan 100 otoo mana barumsaa tokko keessa jiraate yaad mee akka ta'u. Dotti kaanidha manni barumsaan tokko dabarsuu dhiisiiti baay'ee kuffiseen iyyuu qaanii dabara. Kanaaf ittiin deebi'aatti gaafatamtoonni sadarkaadhaan keenyi malee koree daayirekteera barsiisaa gosa barnootaa barsiisan hunduma isaanii koree mana barumsaa warra jedhaman baadiyyaarraa abbootii maatii barattoota dabalatee waajjira barnoota aanaa inspektoroota aanaarraa gadi bobba'anii hojjetan kan mootummaan akka shaneetti ijaaree jira miti waa'ee barnootaa irrattis isaanis barattoota mataa isaanii maatii barattootaa barsiisotaa gahee guddaa qabu. Harka caalaadha mootummaadha jenne malee maaliif mootummaadha kan meeshaa barnootaa guutu mootummaadhaan baajeta ramadu mootummaadha mana barumsaa diigame kan inni godhu hunda caalaa immoo mootummaan nageenya eeguu dirqama qaba. Mootummaan gaheensa yeroo baay'ee kan jennu gahee mootummaa waanuma sadii qofa. Tokko nageenya uummataa eeguu, lama daangaa biyyaa eeguu, sadii dirqama isaa uummata tajaajiluu bahuudha. Uummata tajaajiluu keessaa tokko waan barnootaati. Barattoonni nagaan bahanii dhaqanii mana barumsaa keessatti barsiisaa gahaadhaan gahoomina qabuun meeshaaleen barnootaa guutee fi baratanii galuudha. Kana tajaajila kennuun kan mootummaati. Akkuma durii immoo jecha qofaan barattootatti barsiisaan callisee dhaabbatee gaafa barbaade qeechirra taa'ee gaafa barbaade immoo hafeeyyuu gaafa barbaade feesbuukitti isinii gadhiifameera teelegiraamii irra laalaa jedhee hafamoo hojjetee agarsiisa. Jiraa kompiitarroo jiraa intarneetiinoo. Jedhee gooda mootummaati. Kaarikuleemii isaaniif tolu baay'iramoon baane. 2014 erga kufanii kufee dhagee mootummaan 2015 jijjiiruu qaba ture Oromiyaanis akkuma mootummaa federaalaa jechuudha. 2015 erga jijjiiruu dadhabee immoo 2016 fooyyeffatuu qaba ture. Mana barumsaa 555 nama tokko illee dabarsuu dadhabu kan aangoorraa beekanii ka'uun maluu qofa otoo hin taane kan itti nama gaafachiisudha. Dhaloonni kun eessa dhaqama?
Dhaloonni waggaa 12 maatiin itti baajata baasee burnaa darbee barsiifate. Mucaan burnaman taa'ee barate yookaan barachaa turte. Eessa dhaqanii gaa mana barumsaa 12 550 kana keessa 53 keessa. Warri kaanis immoo harki caalaa hin dabarre. Maaliif akkuma biyyaatti dhibba keessaa harka 5 qabxii 4tu darbe. Naannoo 13 keessaati jechuudha. Naannoo Amaaraa baay'een qormifne barana akka nageenyaan jedhameera. Kanaaf sadarkaadhaan keenye imaammata kun agarsiisu yoo fakkeenya inni durii hanna'oo ta'e waggoota 27 darbee qulqullina hin qabu kan jedhamee fi tokko walatuudha. Jedhamee miti erga walatuu ta'e ministeera barnoota walatuu rakkoo arga jettanii jijjiirtan imaammata barnootaa kana warri waggooti 27 darbee keessa kutaa 12 fixanii yuunivarsiitii bahanii eebbifamanii qabxii guddaa fidanii jedhamanii ministeera hundumaa keessa simbira dabalatee waajjiroota hundumaa keessa mana barumsaa hundumaa keessa jiranis haa qoraman hatanii darban ta'uu danda'a. Isaan ilaalan maaliifi duratti hannaan darbaa ture jettanii warri amma ijoollee kana oomishanis isaan ta'uu danda'a warra hatee darbe. Qormaata kennaaga. Biirooma keessa ministeera keessa dabalaati. Biiroon barnootaas akkasuma. Waajjiro hundumaa keessa yuu jira. Namni waggaa 27 darbe keessa yuunivarsiitii galee beela miiliyoona hedduudha. Hunda jechuu komiti ministeera barnootaa jedhe hannat ture jedhe hannaan darbamaa ture erga jedhe warri hannaan darbe kun barsiisota barnootaa keessas ministeerota keessas qajeelchota keessas aanota keessas jiru. Ilaaluudha ka. Maaliif ammas boros kufuma dhufa. Barattoonni darbuu dhiisuu dhufa. Ani akka kootti kufaatiin amma kana kan mul'ate waggaa 3 keessatti biyya kana keessatti parsantii 11.9 qofa darbe barataan waggaa jedhamu qaaniin waggaa 3. Kan agarsiisa hammam qulqulluudha sirni barnootaa akka jiru agarsiisa. Sirni barnootaa kana keessatti immoo warroota amma qaamne kan baajata faa dabalataa nageenya faa dabalataa maatii dabalataa barsiisota dabalataa barattoota dabalataa barsiisonni mataan isaanii kutaa galanii waa'ee qaala'ina jireenyaa fi mana jireenyaa kiraatti galanii yaadu moo dhuguma garaarraa barsiisu. Isaafoo mindaa fi bakki jireenyaa haalli jireenya naannoo nageenyaa akkuma warra kaanii mandi akka kennamuufii ta'eera barsiisotaaf. Afaaniif barana jedhan. Kaabineef akka kennamuu qajeelfamni hin darba. Warra nageenyaaf qajeelfamni darba. Bu'uurri biyya tokko immoo barsiisota. Sirna barnootaa kan teknooloojiif saayinsiif qaroomina irratti xiyyeeffate qorannoo irratti xiyyeeffate kalaquu irratti xiyyeeffate aadaa dhufiif naannoo dhufii immoo otoo hin dagatiin qonnaan waggaa jaarraa meeqa hunduu sangaan harkotuma harkisa isumarraan jiraanne dinagdeen keenya parsantii manaan guddateera kan jedhamu tokko tiraaktarii miti bara. Oromiyaa keessa lafa harka meeqaadhaan tiraakteriidhaan qotamu sangumaan qotama. Silaa sangaa kanallee bilisa baasanii biyya sangaan bilisa hin baane dabara. Dhalatee jabbiin tokko gaafa dhalattu aannan ishee daa'imaa fi nama guddaatu saama. Dhadhaas irraa saamanii gurguratu. Aannan ishee gurguratu. Gaafa guddattu jibichi sun otoo hin gahiin qacceedhaan garafame qotuu jalqaba. Hamma gaafa dulloomuutti ilma qota. Tumama gateettisaa qunca'ee gogaansaa qunca'ee. Gaafa qonna fixu immoo dulloomeera jedhanii immoo coomsanii gurguru. Gaafa gurguran foonsaa kiiloon tokko 2,000 1,500 gurgurama isa qallee nyaanna. Gogaansaa immoo gabaa ba'ee gurguramee gariin dibbee ta'ee umurii isaa guutuu bakka bakkatti tumama. Gariin immoo kophee ta'ee dhidhiina lafatti akka sangaa cubbuu irratti dalagamee jiru. Biyya sangaa hin bilisoomsineetu dinagdee fooyyessuu hin danda'u. Kana irratti mi'ammanni kun fooyya'uu qabu. Warri barates sangaa bilisoomsuudhaaf karaa qonni akkatti qotamee sangaan bilisa ba'ee oomishni qonnaa dabaluu irratti yaaduu qabu warri baratanillee. Kana gochuudhaaf immoo imaammanni gaariin kalaqamuu qaba. Imaammanni ammaa kalaqame kun gaariidha yoo jedhama ta'e bu'aansaa maal agarsiisaa? Akkuma jalqaba jenne murtee siyaasaa fi qorannoo gaafata. Garuu bu'aan inni amma agarsiise kuni kan ammaa soone kana nutti mul'isa baay'ee. Ayyee fayyaa ta'e dassuu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan irratti mari'ataa jirru dhimma barnootaa fi qulqullina barnootaa wal qabatee akkasumas kufaatii
yookaan qabxiin gadi bu'uu kan barattoota kutaa 12ffaa waggoota 3 as mudate ilaalchisee kan yaadota tokko kaasnudha. Yaadonni kun bifa qorannoo gadi fagoo yookaan qaama walabaan qoratame otoo hin taane odeeffannoo fi gabaasa manni hojii sanaallee baasuu wal qabatee kan cuunfine isin biraan geenyudha. Daawwattoota keenya akkasitti akka nu hubattanii garuu amma falli maali? Akkasitti fufnaan maaltu ta'uuf deema kan jedhu irratti qabxii ijoo lamaan tokko dubbannee gara goola buttaa deemnu dasuu barattoota dhiisi kan waggaa 3 naa dhiisi kanuma bara 2016 haa ilaallu. Barataan 600 fi 11,000 fi 796 akka amma ministeerri barnootaa jedhutti dhaabbilee barnoota olaanoo hin seenani. Kana jechuun barataan kun harka walitti hidhatee waan mootummaan hojjetu taa'ee ilaala harka walitti rukutaa jiraatamoo barataan kun waggaa 12 maatii isaa keessa tarii bifa qananiin jiraateera tarii bifa wal falmiin barataan kun guddatee sadarkaa kana gaheera ta'a isa isaanumaaf anniisa haa ta'u hireen barataa kanaa bor maal ta'uuf deema yoo falli waaraa hin jiraan furmaata immoo eenyutu itti kennuu qaba. Tarii waan kun yoo akkasitti itti fufee gara kamitti deema biyyi kun yookaan maal ta'uuf jira kan jedhuun haa kaasnu. Ana nama akka fakkeenyaatti si fudhe barataa 611 fi 796 kan baranaa qaba. Akkasuma dabalee kan bara darbee immoo dhibba wayii ammas achi barattoonni namni kuni mootummaa akkas godhamanii akkas ta'anii maal ta'uuf deemu dhuguma ammate callisanii taa'anii jiruuf jireenyuma kan biraa filannootti galanii taa'anii ma jiraatu si gaddisiisa. Barataan amma kana taa'ee deebi'ee yeroo hojiiwwan adda addaa hojjetu yakka garaa hojjetu qawween inni kaasu jaallateetu dargaggeessi tokkoffaa dhiisiyyuu kufteettaa jennu jechuun hin darbine haa jennu tees maatii kee bira torbee tokko teessaa amma too barataati mee barataa sana haa taanu. Eeshi maatiin koo na danda'ayyuu maatiin keenya nu danda'a eessayyuu nu geessu jenna. Haalli jiruuf jireenya biyya sanaa yookiin ganda keenyaa nu teessisa. Har'a qaamni nageenyaa tokko uffatuma miiccatee rifeensa bareeda akkas filatee otoo ol magaalatti ba'uuf jedhee maal akka gochaa jiru agarru nuti. Guyyaatti wanti ta'aa jiru hin jiru. Kanammoo dargaggeessi kun gadi jedhee jiraachaaf jira. Qawwee baatee meeqni bosonatti galaan jiru. Falmaa lolaa hataa fi du'aan jiru yakka garaa hojjeta hidhamaan jiru aariidhaan saayikooloojii miidhame. So biyya kana barataan 100 bara tokko keessatti yoo 100 ol akkasitti kufu inni itti aanu maal ta'uuf deema kan jedhu irratti mee tilmaama keenya haa keenya. Tola galatoomii falli akka walii galaatti fallisuma haasaa dhufne kana keessa jira. Ani dubbadheera murtee siyaasaa gaafata. Murtee siyaasaa imaammata barnootaa baheelleerra deebi'ee ilaaluu gaafata. Murteen siyaasaa imaammata barnootaa kan saayinsii teknooloojii kalaqa irratti hawaasummaaf aadaa keenya giddu gara godhatee sirna barnootaa beekumsa biyya keessaa xiyyeeffannaa kenne sirna barnootaa sangaa bilisoomsu sirna barnootaa kadhaa sammuu kadhaa baree bilisoomsu sirna barnootaa harka hojjetee nyaatu malee nama butee nyaanne sirna barnootaa nama ummata kabajuu kan barsiisu maqaaf amma amala gaarii maal jedhamu tokko barumsa jedhamti sirna barnootaa maqaaf inni jira garuu ijoolleen gadi baatee amala gaarii agarsiiftu. Waan kana irratti sirna barnootaa baasuudhaaf murtee siyaasaa gaafata. Dhaloota dhufu bakka gaariidhaaf biyya kana isaantu simataadhanii ejjennoo fudhatanii murtee siyaasaa dabarsanii imaammata barnootaa haaraa akka bahu gaafata. Malee ijoolleen kun waan baay'ee ta'uu danda'u. Maatiin garuu ijoolleen mataan isaanii barsiisonni barattoonni maatiin barattootaa mana barumsaa jiran amannoonni sadarkaa biiroo barnootaa kaasee sadarkaa biiroo irraa kaasee aanaa godina jiran xiyyeeffannaa guddaa kan kennanidha. Falli jiru garuu gubbaadha guddaa ministeeraa fi biiroo barnootaa irraa ka'a. Yoo kun ta'uu baate kufaatiin kun itti fufaa
namoonni maal ta'uu reessa jettetti gallaa jechuudha. Namoonni waan ta'uu danda'an akka ta'u namni akka ta'u dhabu hin jiru. Yoo waan qajeelaa ta'uu dadhabde waan dabaa ta'uu hin dadhabdu. Yoo ol fiiguu dadhabde gadi fiiguu hin dadhabdu. Okkolaatu gaara jibbaa naafti irraan gadee jibbaa isa jedhan sana yoo ta'e malee naafti irraan gadee jibbuu irraan gadee erga bu'uu hin dadhabne ta'e ol ba'uu ni danda'a. Kanaaf inni qabu inni akkuma jette hojjetaa mootummaatii. Miindaan hojjetaa mootummaa meeqa ta'een tilmaamama. Garuu ijoollee isaa ji'a ji'aan 100,000 20 kaffalee barsiisa. Ijoolleen carroomanii maatii akkasii dhalatan maatii akkas argachuu danda'an hojjetaa mootummaa ta'anii ji'atti ilma ijoollee isaanii 100,000 20 barsiisuu danda'an yookaan immoo warri waa butuu danda'an yookaan immoo warri sooressaa dhalatan warri daldaltoota dhalatanii Dubaayii dhaquu danda'u. Yoo asii qormaata kutaa 12 darbuu hin dandeenye xiyyaaraan deemuu danda'u rakkoon hin jiru. Inni gaariin immoo yookaan kaayyamni konkolaataa kennamee fi konkolaataa faana kennamee fi daldaluu danda'a. Hammamtuu sadarkaa kanatti jiraata hootte inni immoo parsentii darbanii kanaa gadi. Kanaaf carraan hiyyeessaa waan qabu tokko biyya kana jibbee ufis jibbee jireenya dadhabee gara Sudaanii fi gara Mooyyalee fi gara Jibuutiitti qajeelu. Gorsaa komitii akkas ta'uudha. Muuxannoo kanaan dura jiru ilaale. Waraanas nageenyas jireenyas mo'achuu dadhaban godinuma kanatti qajeelu. Mooyyaleetti qajeelu, Jibuutiitti qajeelu, Sumaaleetti qajeelu, Matammaa keessa bahanii yookaan karaa wanni ittiin asoosaan bahanii Sudaanitti qajeelanii kan carraan kenniteefi ta'uuf deemu akkuma kanaan dura ta'uu ni mala. Gariin immoo warri tattaafatanis magaaluma kana keessatti waan argadhanii warri bubbututanis jiraachuu ni malu. Gariin immoo humna koos siimala malee maal koos gurguradheen jiraadha warri jedhanis jiraachuu ni malu. Magaalaa keessa gadee kadhadheen bula warri jedhan jiraachuu ni malu. Gariin immoo warra humna qabutti maxxaneen amma mootummaas ta'uu ni mala mootummaatti maxxaneen milishaa gandaa ta'een jiraadhaa ganda keessaa waan argadhaa jedhee gara mootummaatti kan galus numa jiraata jedhee yaada. Amma waan amma jiru akka dura kaafte baadiyyaa keessatti dirqiidha namni ilma ga'ee qabu tokko ilma isaa milishaatti galchuun dirqamadha. Yoo ilmi isaa fidee abbaan galmeessuu baate abbaan adabama inni dhamas. Hankanaachoo ta'uu baateen ta'uu danda'u. Waraana raayyaa ittisa biyyaatti galee yookaan poolisii naannootti galee yookaan humna addaa naannoleetti galanii bakkuma bakka isaaniitti jechuudha naannoo 13 keessaa achi keessaan carraa hojii achiin argachuudhaaf warri yaalan jiraachuu ni malu. Yoo kana ta'uu immoo baate wal ijaaree ijoollee daa'imaa fi nama qabeenya qabu ukkaamsanii bilbila irraa fuudhanii haaloo ilmi keessan intalli keessan obbo Abaluun na bira jiru mileena manaa fidaa jechuunis ni dhufa. Yookaan magaalaa keessatti nama hadochanii kiisii kee dhiqanii si gadhiisuunis ni dhufa. Ta'a asirratti bobba'u. Hanna irratti bobba'u jira ta'a. Yookaan immoo warra morkatanii bosona keessa jiranitti dabalamanii achitti falmaa ta'uufis qawwee baachuunis ni jira carraa. Carraa bal'aatu jira garuu hammam dhaloota kana gara gaariitti fidee biyya boruu nama biyya bulchuu dhalchu taasisaadha malee. Kana kan ta'uuf deemu kun immoo hundisaayyuu ani totti yaadee mootummaan gaariidha. Qaamni isaa kan laallatu uummannis barattoonni maalitti yaadanii garuu jalqaba irratti mootummaarra kan jiru amma akka qoosaatti kan dubbatamu jira kan ifatti haasamu sabaa himalee hawaasaarra sooshaal miidiyaarra. Abaluun ministeera barnootaarraa ari'ee abaluun immoo fudhachuuf deema maqaa nama kun ministeerotaa fi ajajoota waraanaa dhahanii yookaan kana jedhu deliberately ta'ee jedhee kan mootummaan qormaata kuffisee gara waraanaatti gashuuf deemedha ni dubbatan jiru. Ani kana hin jedhu. Ragaan qabu waan ta'eef garuu carraan ijoolleen qormaata kana hin dabarre tarii isa maqaa oolee kana keessa tokko nool. Kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii seenaa keenya har'aa dhimma barnootaa irratti xiyyeeffate yeroo gabaabaa kan waliin mari'anne kana fakkaata ture. Qophii seenaa keenya har'aa keessatti egaa akkuma kaafne tarii waan kun immoo sirratee rakkoon jiru
furmaatatti argatee ciminni jiru immoo jiraate gara fuulduraatti barnoota ta'ee bara dhuftu akka biyya kanaatti jechuudha qabxiin fooyya'insi gaarii mul'ate immoo waan gaarii haasofna taa'een beekamu rabbi sigaa kanaan nu haa ga'u jennaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kan maangolamne irraa qophii seenaa keenya irraa kan isin biraan gahaa ture an Baayiluu Naccoo akkasumas ogeessi kaameeraa keenyaa Geetu Alamaayyoo ture agaa xumura sagantaa keenyaatti waan waliif turtaniif hedduu isin galateeffannaa qophiin ONN kaan itti fufuu nagaan nuuf tura.